Seera uumamaa keessa jira yaa. Nama uumu iddoo noohi intinaa qopheessetti markaba tolche sanatti nama uumu kottan gaabbeen jedhu jira. Maaliif duraan dursee namni akka dogongoru hin beeka oo namni akka dogongoru beekamaadha waan ta'eef maaliif gaabbaa kan jedhamullee hin jira. Kanaaf ani akka jeneraalaatti sin gaafachaa jiru isinii galee. Akka keenyaatti Waaqayyoon waan kaleessa waan dhufu waan lapheen keessatti hasaastus hunda isiin beeka. Seera Rabbiin lafa kaayyate hin beeka. Uumama kana Rabbiin ilma namaa gaafa uumu akka isa waaqessaniif uume. Rabbiin ilma namaa gaafa uumu gartee alladhi khalaqal mawta wal hayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbiin isa du'a uume akkasumatti illee jireenya uume eenyutu biyya lafaa kanatti eenyu keessantu waan gaarii ani dura kaa'e hojjeta isa ilaale isa qormaatuuf Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala lafa kaa'e hin beeka Rabbiin. Ati filannoo si kane uumama biraati filannoon kanani. Ati ibidda dhaquufis nyaachuufis dhiisuufis filannoo Rabbi sirra kaa'e. Fadhakee eenyu seexaana jala deema eenyu na hordofa. Seexaanas gallakkisee siisitti gallakkise mirga sii kane Rabbiin dandeettii isaatiin. Kuni filannoo isaati. Amma fakkeenyaaf namni lafaa kee maaliif Waaqayyoon karoora isaati waan Waaqayyo gartee namni isarraa isa gaafachuu danda'u jiru isaan nu gaafata malee. Amma fakkeenyaaf ani lafaa kee maaliif Waaqayyoon dhiiraan dubartiin hin godhin jedhee dubbachuun maraatummaa. Kuni fedha isaati. Fedha Waaqayyoo namni isa gaafatan jiru. Amma ati hin mari'anneen Waaqayyoodhaan dubartiin na godhi. Hin mari'anneen Oromoorraa na godhi. Hin mari'anneen gurraacha na godhi. Hin mari'anneen dheeraa na godhi. Isaa godhe. Akka bifa kanaan si godhu isaatu si uume. Arra guyyaa arra akka dhufteen wajjin haasoitu Waaqayyoon hin beeka dursee. Atiitun beeyne malee Abu Mu'aaz kan jedhamu kana sa'a kana mana kana keessa TikTokii bara kana akka dhuftee ati haasoitu Waaqayyoon waan kanaa boodaallee waan boruullee waan asiin booda ati taatullee Waaqayyoon hin beeka gartee. Ammoo kunoo siin jedhee Waaqayyoon akka guyyaa boruu ati gartee sabamaan ni manneef raajoota ergamoota waan akkanaan nyaatiin nama hin ajjeesin jedheerra. Nama ajjeesuuf mirga qabda moo hin qabdu? Hin qabdaa bara. Nama ajjeesuu bara hin danda'a bara. Hin dandeessa. Jechuun hin dandeessa. Hin danda'a garuu cubbuudha. Eeywa kanaaf si godhe Waaqayyoon si danda'a garuu cubbuudha. Akkati filannoo keeti moo filannoo keeti miti amma? Filannoo kooti. Ajjeesuu nan danda'a garuu ittiin gaafatama. Akkas kan akkana booda rakketti gaafatamtuuf kan hojjetu kan hin hojjetin jaraas gartee hin nyaatina. Beeka jechuun akka gartee isaan hin nyaatina yoo nyaattan asirraa gadi buutan hin duutan asirraa baatan jedheen jireenya kana keessa as keessa jiraadhaa iddoo edentana keessa jiraadhaa nyaadhaa qananiyaa mukkeen aseeta kuduraa muduraa tokkicha kanan tuqinaa jedheen namticha kaantu dhufe gaabbaa booficha namticha akkana barisin waan adda addaa achi hasaase achirraa gadi baase ta'aa damachi dhumatte jireenyuma san Rabbi nu haa deebisu jirraati abbush Rabbi nu haa laffisu obbo amma nyaachaa jirra. Waayisaa kana gaafadhu waa'ee kiristaana. Waa'ee addaamii fa waan yoo isin bira isin. Waan addaamii waa'ee barre hin bu'e. Ni jirtu waan addaamii fa waan. Laallu. Addaamii waan akkamittiin jira. Addaamii fa waan Rabbiin Adam biyyee Quraana keessa biyyee adda addaa dhoqee waan gosoota irraa uume hedduu jira. Sanirraa uumee Rabbiin cinaachuma isaarraa dubartii haadha manaa isaa uume jiraadhaa jannata kana keessa waliin jiraadhaa jedheen. Gartee akkuma wangeelii jedhu san jedha muka kanatti hin kalaawinaa jedheen. Gartee muka kanatti hin nyaatinaa jedheen seexaantichi gartee isaan waswaasee muka sana nyaatanii Rabbiin duraanuu hin beeka Rabbiin karoorri isaa akka jannata san keessa jiraatu miti. Lafa kanarra akka inni jiraatu wal horanii biyya lafaa kanarratti gabbuutanii lafa tanarratti wal hortanii asirra baay'attanii as keessa hin duutan biyyuma kanatti awwaalamtanii biyyee kanarraa illee isin kaafna jedheen biyyee kanarraa uumamtee duraanuu biyyuma kana duutee deemamta biyyuma kanarraa kaataa jedhee Rabbi subhaanahu wa ta'ala biyya lafaatitti isaaf eessees baasee hin tawbatan akka quraanaatitti yaa Rabbii keenya hin dogoggorre nurraa qeebali dhiifama nuu godhi jedhanii Rabbiin kadhatanii Rabbiin gartee kadhaa isaanii aarsaa waan isaan Rabbiin kadhatan irraa fuudhee hin qulqullaa'e. Cubbuun isaanii nu dabarate jennee akka keenya islaamummaa keessa hin jirtu cubbuu Adam waan jedhamu hin jirtu. Gartee cubbuu daallee birrii Adam daallee cubbuu Adam daallee nama
cubbun rabaadhata hin jirtu akka islaamaatitti hin jirtu waan aadam malaalchifti waan abbaa kiyya laalchifti waan ilmootiyya malee anaa miti akkuma seera ilma namaatittu yoonan yakka dalage haati manaa kiyyatti gartee mana murtiitti dhiyaattee ni dhamtu walii galle yoo abbaan kiyya gartee bara Hayilamaariyaam keessa nama ajjeese abbichuun dhufeerra abbaa keetii bara san nama ajjeese kootu hidhame jedhee nannedhu seeruma uumamaan neechara ilma namaa keessaa hin jirtu seera waaqayyoo tokko kanaa ol caala gartee wangeeluma keessattuu abbaan cubbuu ilmaatiif ittiin gaafatamin ilminis cubbuu gartee abbaa ittiin gaafatamu hundi ilma namaa cubbuma yakka ofiitiin haaduu jedhe akkuma isaa itti gaafatama rabbiilleen guyyaaf akkas akka ajaa'ibaatti na deebi'eera. Kan biraa immoo bakka gabaabumatti ardii kanarra jiraachuun keenya fedha waaqaati jechuudha. Fedha waaqaati. Kanumaaf karoora godhe. Bantiiwwan waaqaa fi lafaa jalqaba rabbiin uumee miti osoo naman dhuuminu waaqayyoon osoo waa takka asirratti dhuumin jalqaba seera uumamaa tokko irratti Aadam uume ho'i jedha. Heewaan uumen jedhu. Eenyu uumen jedhu. Jalqabatti waaqayyo bantiiwwan waaqaa fi lafaa uumeemi. Karooruma isaati uumamni akka gartee kanarra jiraatu achi booda oofee bineensota kaan hunda akkasitti lakkaawa gartee asumarratti akka walorru kana barbaade gartee seera uumamaa keessatti yoo dubbiste yoo ragaadhaan deemne waa hedduu jira tartiiba isiitiin ordoran yoo deemne kanaa jira rabbiin nu fide innaa gala sirriitti naa gala ani waan nagaa ani kirkirii osoo hin taane gaaffii qofa gaafachaan jira akka wangeela qofattiin sima akka wangeela takka siimeetu man sidhiisa wangeela Yohaanis ani barbaadu isan barbaadu okay jechuun naa galaa jira waan hin ta'e waan hin beekuuf ani kaa waa islaamaa takkaan sima waa islaama jechuun waa islaama takka sammuu kee yeroo tokko go ahead rabbi kun waaqayyo silaa hin mul'atu hin argamu osoo waan takka hin uumamin dura waan tokko osoo hin uumamin dura akkasumatti qofuma isaa jiraachaa ture. Waan takka maal inni jiraataadha jalqabumarraa gartee uumamni waan hundi isa booda ergamte isa argamsiise inni ka'uma isaa jiraata. Okay akka inni jiraataa ta'e maaltu beekire eenyutu beeke? Isaan nuun jedhe ka. Okay eeshi naa deebi'eera. Eeshi erga Yesuus akka quraana keessanitti Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbiiti jedhamee amanama. Akkasidha. Erga Yesuus Kiristoos immoo nabiyyi Muhammad dura dhufe jedhama. Maaliif silaa Yesuus Kiristoos dinqii garaagaraa gochuutiin beekama? Maaliif isarra hin buune quraanni maaliif isarra hin buune? Maaliif isa booda dhufee Muhammad irra akka maaliif bu'e? Naaf hin galle gaafin. Quraan Yesuus dura dhufe quraanni maaliif isarratti dhufeen jette? Yesuus irratti? Eeyyen. Ma Rabbiin okay kanuma gaafuma waan hin siibes. Eenyu dura dhufe Musee fi Yesuus? Musee dura dhufe. Musee dura dhufee miti? Garuu nuyi akka nuti amannu kan nuyi amannu Yesuus Kiristoos durumayyuu jira jenneetu kan amannu kanaaf kana keessa ni amanta malee Yesuus Kiristoos duraaniyyuu hin jira. Eessa jira lafarra jira? Bifa foonii uffatee dhalate malee gaafa inni bifa fooniitiin La ilaha illa ya rabbi nama nagaa kan networking waliin nun dhiisu bar fayyisaa kanan qabaaftanii as keessa bee fayyisaan jirta abbush jirta ani jira jirta nan bu'ee moo jira jirta maqaa Abu Maazin deebi ayyee networkiidha deebite ayyee deebi'e maaliif maqaa amma jettaniin deebi'e Abrahaamii fi Musee kamtu biyya lafaarra dura jira Abrahaam maaliif abboomiin kurnan Abrahaamitti hin kennamin maaliif isaa dura jira maaliif Musee kennamti
Okay. Si deebi'ee gaafin si galee. Naa galee bakka. Eeka wal dura waan fada waan waaqayyo raawwatu akka anaafeeti guyyaa irraa dhufnee gaafachuu maaf akkas godha maaf akkas godha maaliif haadhatii gartee Oromoo irraa godha maaliif abbaa kiyya dheeraa godha maaliif gabaabaa godha ollaa kiyya gartee diimaa godhee maaliif ollaa kana gabaabaa godheen kun raashinaalii sammuutti illee fudhatu wal dura dhufaniifis amma fakkeenyaaf islaamummaa kiristaana booda dhufee jedhan okay egaa Yihudootaa fi Musee fi kakuu moofaa kamtu dura dhufe eega maaliif gartee kakuun haarawni Museedhaaf hin kennamin Musee dura dhufe gusuu yoo jennes kun gaafumaan walitti deebisti gartee kanaaf kun waan fada waan waaqayyoon raawwatu akka keessan seenan waaqayyoon maaliif silaa waaqayyoon ani 10 jedheenis waaqayyoon 10 jennee furan maaliif waaqayyoon tokko jedheen deebisuu hin dandeessa maaliif waaqayyoon tokko ta'e yoon siin jedhemma walii galle Hin dandeessu. hin dandeessu ka waaqayyoon ani dubartiidhas yoo jedhe sila akkasuma dubartii jennee furan ani dhiira yoo jedhes dhiira jennee furan waaqayyoon ani diimaadha yoo jenne waan inni jedhes furan waaqayyo tokko ani tokko jedhe ana waliin waaqayyo kan biraa hin jiru jedhe ani gartee yani isa jalqabaasi ani xumura na durallee waaqayyoon biraa hin jiru na durallee fayyisaan hin jiru jedhe na boodallee fayyisaan hin jiru jedhe Isaayyaas 43 lakkoofsa 10 irraa hanga 12 kana keessatti so waaqayyo dura okay amma sammuun kan keessi uuftee waaqayyo kana maaltu uumee eessaa dhufee sin jette akkamitti deebista hin deebista Kun maka hin deebi'u macheem hin deebi'u. kanaaf waan waaqayyo gartee waan garii waaqayyo waa hunda raawwataa jennaa miti amma akka jedhan waan takka kiristaana keessatti waaqayyo waa lama ta'e obbolowwan keenya kiristaana keessatti wal morminu waaqayyoon keessan waa hunda ta'u waaqayyoon keessan waa hunda godhuu hin danda'u maal fa'a waaqayyoon keessan gad dhufee gartee akkana ta'e akkasin ta'u naman ta'u no wangeeluma faalle waaqayyo ani namaa miti ani geeddaramu jedha walii gallee so waan uumama neechara waaqayyootirra uumama isaarra waaqayyoon uuma isaarra danda'a beekaa kan ajjeesu kan jiraachisu kan madeessu kan hin duune kan bara baraan jiraatu sekendii takkaaf kan hin boqonne jechuudha gartee bara baraa jechuun kan sekendii takkaaf hin boqonne yoo sekendii takkaaf boqote eenyummaa waaqayyo san diigamte jechuudha waaqayyo ani namaa miti jedhee nama taanaan ulii nama jennaan malee waaqan taanu yoo Abu Mu'az yoo geeddaramee waan kana ta'e ulii waan bishaanii laastikii bishaanii jedhama malee Abu Mu'az hin jedhamu ka ulii yoon dubartii ta'e dubartii magartuu naan jedhama malee magarsaa naan hin jedhan ka hin ta'u beekumsi kiyyaas waaqayyoon yoo dhagaa ta'e ulii dhaga jennaan malee waaqan jennuun beekumsi dhagaan waaq dandeettiin qabu dhagaan naman dhagahu dhagaan gartee waa raawwachuu hin danda'u beekumsi isaati dandeettiin isaati eenyummaan isaati buute gati jechuudha waaqayyo kan akkasiiti miti kalee isaa sanuma ergamoonni isaati dinqii fadhan hojjetanis waaqayyo hin taane Yesuus dinqii fadhe hojjechaa oolus waaqayyo ta'uu hin danda'u Nabi Muhammad hojjetus Abrahaam hojjetu malaa'ikaanu fakkeenyaaf malaa'ikaan hinduuti akkuma waaqayyo bara baraan jiraachuu jirtiimi Seyxaana du'e seyxaan hin du'aa jedhamu tokko takkaa dhageessee beektaa seyxaan hin du'e hin boqote Araa hin jiru hafuura jedhama akka hafuuraa fudhanna. Eenyu seyxaanni ni jira moo hin jiru qaama qabu moo hin qabu Hin qabu qaama. Qaama hin qabaachuu isaan beekne. ma Yesuus waliin qaama maan qabu Yesuus waliin guyyaa 40 kan ture maali Yesuus hin baadhate fuudhee olii gad deemuu tureen gartee mana qulqullummaa waaqayyo hin qaba waaqayyo abbaanuu qaama qabaa bara Qoy. Waaqayyo seexanni amma eessa jira ree? Seyxaanni bakka jiru maaliin beekareen jechuun hin jira bakka uumama biyya lafaa kanarra jira bakka hunda jiraata hafuura yeroo jennu bar ijaan hin argamne malee bar qaama qaba bar qaama isaan malee malaa'ikoonni ergamoonni waaqayyoo qaama hin qabanii Hin qaban isaan hafuura isaanillee hin argamanii hin argamani. Amma jechuun akkamidha? Ergamaa fi duukaa buutoonni kan jedhu jira macaafa qulqulluutti. Duukaa buutoonni warreen 12. Si galcha namarraa warra jedhaman. si galcha waa lama ergamaan malaa'ikaa irraa isin jira malaa'ikaa irraa isin jira namarraa isin jira tokko ergamaan waaqayyoo gara Maryamaa kan dhufe san nama moo malaa'ika
akka isin amantaniif akka unu No, amannu akka immoo gara ga'an. ergamaan waaqayyo akkuma keessanii akka keenyaatti illee malaayika ergamaan waaqayyo kan gara Maryamaa dhufe san nama moo malaayika? Waaqa innee fudhannaa kaanu amma akka Waaqaatu gara Maryamaa dhufe? No. bifa foonii uffatee jennee amanna. Bifa foonii uffatee. No, osoon uffate waan ni bara siifin hima waa sii galuu qaba. Ergaa qabatee dubroon ilma hin deessi maqaa isaa zakkareettee itti moggaafta kan jedheen san eenyu dhufe? Isaayyaas raajicha. Laa Maatiyos keessa jira bara waan Yohaannis Maatiyos Luqaas keessa jira bara. Ergamaan waaqayyo gara Maariyamaa dhufe dubroon ilma ni deessi akkamitti ilma argadheetteen itti haasa'u turte bara. Gartee ta'ii waaqayyootiin ni argatta ilmaas hin deessa maqaa isaatis Yesuus jettee itti moggaafta kan jedheen itti dubbate kun malaayika. Isaayyaas irree raajii jira bara. Isaayyaas keessa raajiin akkana jedha bara ilmi nuuf dhalate maqaan isaa mootummaa maarree isaa eenyu waan akkanaa gartee dubbate. Kun gara Maariyamaa akkamitti ulfooyte ergamaan waaqayyo Yoosefitti hin dhufne abjuudhaan. Dhufee fuudhi Yesuus ilgartee inni ulfoofti. Maariyaam akka ulfoofti tiime mootti nimne eenyu kan itti dhufe san waaqaatti dhufe moo ergama waaqayyooti? Sigale what confusion si godhe? Moo networking keet? Hello. Yes. Maal jettani? Confusion si godhe moo dubbumaatu dachii samii walitti dura make? Dachii samii walitti na jala make. Ergamoonni dhage ergamoonni malaayikoo irraa isin jiran ergamoonni namarraa isin jiran Museen raajiidha ergamaasi Yesuus Kiristoos raajiisi ergamaadha biyya lafaatitti ergame waaqayyootu isa erge waligal ergamaa jechuun dura sii galee amma fakkeenyaaf yooniin gartee konkolaataa kiyya kana fuudhiitii deemii namaa geessiin jedhe eenyutu ergaadha eenyutu ergamaadha? Isin ergaadha ani ergamaadha. Goobas waan ati ergamtee noo maali? Konkolaataa biraa. Konkolaataa biraa fiduu. Akkana jechuun hanqanuma afaan Oromoo namaa galee waan akka namni barate hanqanuma sin dhibu jechuudha. Yesuus Kiristoos jechuun gartee ani kaniin gartee dhufe kaniin ergame waaqayyo biraan isinitti dhufe gartee dubbiin ani dhaga'us gartee akka jedhan dhugicha isaan waaqayyo irraa dhaga'uun isinitti himaa isin garuu nama akkasii jechuun barbaaddanii. Ani kaniin ergame jedha Yesuus ergamaadha wangeel Ibroota keessa boqonnaa 8 lakkoofsa akka irratti ergamaadha Yesuus jedha maquma kana ergamaadha jedhaawo. So rabbi si alaafisu wallahi yoo wangeela dubbistee sii galti akkana amannaa miti waan wangeela jiru san fudhattee amanu inshallah. Ani dhugaa miti isinillee kabaja ani ergam dura biyyaa bahee baay'ee tureen jira beektu jechuun durallee baay'een dubbisa dura nan dubbisa garuu jira miti amma fakkeenya isinuma keessaallee kan amantaa isaatti jabaan hin jira laafaan illee hin jira dhuga akkasii bakka anillee akkanumadha waan siin jedhu anillee akkanuma dura baay'ee gudura gobaziin ture amma garuu gobazi malee haalli tokko waan ta'eef hanqa sammuu qabduun waaqayyoon si laafessu koomentii ilaaleetanii bara koomentii ilaaleeta akkanadha waan hedduun baree jira hin bartan malee ganaadha waa hundallee wallaaltu abdiin kutanii waa hundallee dhufte booniin ta'u waa hundallee beeku baattu waa hundan wallaaltu ofitti milaphee tante beekaan yoomiyyuu yoon an waa sirra beekaa ta'e kanarra beekuu jira hanqa waaqayyoon beekaa hundaa olii taatu yoo ati narra jabaa taate kan sirra jabaa jira kan kaanirra jabaa qaama kaarra jabaa waa hundaan waaqayyo galutti qabeenya naan qabeette kan sirra qabu jira kan kaara qabu bareedumina naan qabeettu kan sirra bareedu waaqayyoon bareedaa waa hundaa olii akka ta'e kan akkasitti beekuun dirqama ta'a namni biyya lafaa kan rakkanuma jiraata. Hin barata gaafa harmee teenya keessaa dhalannu afaan Oromoon beeynu uffata hin qabnu akka itti nyaannu beeynu akka itti qulqulleessinu beeynu biyyuma lafaa kan nu tajaajilanii afaan Oromoolee maatii baranne uffata uffannu kanallee maatiin nutti uffisaa ture qullaadha dhufne gaafa biyya lafaa kanarraa boqonnullee biyyuma saniif foon saniin qullaa gadi deebina birrii malee harmee teenya malee waa takka malee waligalle kanaaf jabaadhu dubbisi waaqayyo tokkicha callaa waaqa Abrahaam waaqa Isaaq waaqayyo tokkicha
كإيسوس كريستوس بيا لفاتي ترجع ومونجيلا يوحنس بقولنا ديدم لكم سقول أسرب غرا واقعيو كيساني في كيساني أو نام باجر إيسوس واقعيو كبا واقعيو إيسوس مالهم واقعيسين يسوس كريستوس سر نمني سبي كنجرو أبوش هرمي سار نمني سبي ما نفكينيا يسوس أوفي سيتو يسوس يسرف بيك أم فكينيا أنا تو إنيوما كيسي بيك أمو سيتو إنيوما كيوم كيف بيك Anatu eenyummaa koof beeka. dandeettii tanteetillee jabeenya kan keetillee kiiloon qabta kakaasuu dandeessaa ispoortanya yoo taate cehinsa keessattis si dandeettii kee of madaala malee anaa miti yesuus kiristoos irra namni isa beeku hin jiru yesuus kiristoos of isarra ammas harmee isarra namni yesuus beeku hin jiru akkasuma ergama waaqayyoorra namni yesuus beeku hin jiru waaqayyoorra namni yesuus beeku hin jiru yesuus kiristoos ani ilma namaati jedha ergamaan waaqayyoolleen ilma Maryamiiti beeka. Maryamilleen Yesuus ilma osii beekti. Waaqayyoolleen ilma godhatee kan osoon dhalchin uummate jechuudha. Jaallatee biyya lafaatitti ergamaa saba Israa'el godhee waaqayyo tokkichaa godhee waaqayyo laman ta'u hin nyaatu hin dhugu hin rafu tokkicha san waaqessa. Kanaan isiniin jedha. Ameen. Eebbifama inga. Galatooma eebbifamaa ishii waan baay'een baree. Galatooma. Abdul Kemen tefafa. Apush malvert. Maal jechuun